dubbi waaqayyo dubbate dubbi waaqayyo haasa'e waaqayyo Abrahaamin waame waan waaqayyo Abrahaamin waame gaafate argina. Abrahaam as waaqayyo waan itti haasoo barbaade waaqayyo waan hojjechuu barbaade waan qabuuf Abrahaamin waaqayyo waameeti erga itti dubbate booddee ilma tokkicha qabdu sana gaara Mooriyaamitti geessi anaaf dhiyeessi jechuusa argina. Waaqayyo qoree ilaaluusa yookiis adeemsa Abrahaam karaa Abrahaam irra deemaa dhufe adeemsa Abrahaam irra deemaa dhufe yoo ilaalu kutaa baay'ee keessaa caqasnee arguu dandeenya. Abrahaam waaqayyo hin jaalatu. Waaqayyo gidduu haasaa jiru. Abrahaamiif waaqayyo gidduun hin jiru kan jedhu jechoota bal'aatu jira. Waaqayyo Abrahaam gidduu haasaa jiraatu dubbiin jiraatu. Boqonnaa 22 irratti ammas waaqayyo gaaffii gaafachuu isaa argina. 12 irratti biyya si agarsiisu dhaqi. Biyya si agarsiisu dhaqi itti jedhee booddee boqonnaa 22 irratti immoo dhala kenneef yookiis mucaa barbaadamaa mucaa Isihaaq erga kenneefi booddee gaara Mooriyaam irratti akka Abrahaam ba'u yookiis ilma tokkicha qabu kana gara aarsaa geessu argina. Waaqayyo gaaffii kana maaliif Abrahaamin gate jechuun ulfaatoo as keessa argina. Waaqayyo waan inni Abrahaamiif gaafateef yookiis dubbii Abrahaamin waaqayyotti haasa'e kun dubbii cimaadha. Dubbii jabaadha. Gaaffii ilmi namaa gaafatamu yookiis gaaffii namni tokko gaafatamee akka salphaatti deebii kennu yookiis deebii kana kennuu dhiisuu danda'a namni tokko. Maaliif namni tokko waan waaqayyo irraa barbaadu nan kenna, nan godha, nan hojjedha erga jedhu deemee dhufee gara dhala isaatti yookiis gara inni wanta inni jaallaturra gaafa waaqayyo jarraa kaatu hinnaa namni kun yaada namummaa keessa amma jirutti nama naasisu nama sodaachisuu danda'a. Waaqayyo Abrahaam irraa ilma tokkicha qabu sana barbaade yookiis jaallatee Abrahaam ilma kee tokkicha qabdu sana gaara Mooriyaamitti geessi aarsaan irraa barbaada yookiis ilma kana naa dhiyeessuu keen barbaada. Wanti hundumtuu qophaa'uu isaan barbaada. Waa'ee mucaa kanaaf jedheeti dubbachuu isaa argina. Abrahaam immoo as an jira. Erga waaqayyo Abrahaamin waame Abrahaam as an jira. Jiraachuu isaa waaqayyo beeka. Lafa Abrahaam jiru waaqayyo beeka. Iddoo Abrahaam waaqayyo jiru beeka. Kanuu garuu akka jedhe asan jira jedhee waaqayyo garuu dubbii isaa itti fufe. Ergasii booddee ilma qabdu yookiis waan sii kenne kana waan asirraa barbaadu ilmuma sii kenne kana waan ati irra jarkaatte kanan barbaada aarsaa anaaf godhi jedhee gaafate. Ilma kee tokkicha isa qabdu naaf kenni jedhe. Baay'ee isaa gara Abrahaamitti dubbii kana yoo deebisne bal'aa yaada bal'aa qabaachuu hin danda'ama. Waaqayyo ilma namaarraa maal barbaada? Maal barbaada? Waaqayyo warra isa manatan irraa maal barbaada? Waaqayyo warra isa eeggatan irraa maal barbaada kan jedhutti nu geessa. Qalma gubamu godhi anaaf dhiyeessi erga jedhee Abrahaamis dubbii kana yaadatti qabate, qalbiitti qabate, sammuutti yaada qabate booddee lakkoofsa 3 irratti akka jedhe Abrahaam ganama barii ka'e. Abrahaamtu ganama barii ka'a lakkoofsa 3 irratti. Qoraan qalma ittiin gubamu falaxee harreetti fe'atee wantoota aarsaa barbaachisu hundumaa fudhatee ka'uusaa argina. Waan namatti an sagalee kanarraa hubadhu galgal yeroo Waaqayyo Abrahaam ol argan galgala fakkaata.
ganama barii ka'e jedha waan ta'eef. Yeroo Abrahaamiif Waaqayyo walitti dhiyaasaan kun yeroo galgalaa yookiis yeroo dukkanaa yookiis yeroo halkanii fakkaata. Akkuma kee lakkoofsa 3 kanarratti Abrahaam ka'ee ganama barii wantoota aarsaa barbaachisu hundumaa qopheeffatee ka'uusaa argina. Galagaluu yookiis mamuu yookiis shakkuutti hin deebine. Egaa Waaqayyo waan nurraa barbaade, Waaqayyo mana keenyarraa waa barbaade, Waaqayyo tajaajila keenyarraa waa barbaade, waan nu gaafateef deebii hatattamaa hin barbaade. Abrahaam lakkoofsa 3 kanarraa akkuma kee lafti gaafa bari'u adeemsa itti fufe. Maaliif gochi kun godhame? Mucaan kun kennaa Waaqayyo naa kenne. Waadaadhaan kan argadhe yookiis kakuudhaan hin argadhe kan jedhu haasaa Waaqayyo wajjin hin nanne. Maal waan ta'eef eenyu akka kenne waan beekuuf, eenyus akka hojjetu waan beekuuf harree isaa fe'atee qoraan isaa balatee waan hundumaa aarsaaf barbaachisu hundumaa fudhatee ka'e. Asirraa dargaggoota isaa wajjin jiran wajjin adeemsa itti fufe. Eessa dhala qaalaa Abrahaam? Abrahaam kun deemsa gaafa itti fufu Waaqayyo Abrahaamin ilaaluu barbaada malee Waaqayyo adeemsa Abrahaam maal akka ta'e, xumurri Abrahaam maal akka ta'e ilaaluu barbaada. Abrahaam garuu xumura kan hin qabne adeemsa isaa itti fufe. Adeemsa Waaqayyo wajjin qabu itti fufee maaliif jedhee kirikiriin nanne lakkoofsa 15 irratti kirikiriin kan inni dubbachaa ture. Haasaa kan inni dubbachaa ture lakkoofsa 22 kanarratti haasaa tokko iyyuu hin nanne. Maaliif? Adeemsi kun adeemsa Waaqayyooti. Mirriitiin kun mirriitii Waaqayyooti waan ta'eef egaa erga kennite hoo, egaa erga narraa barbaadde hoo nan jalqaba wanta kana jedhe. Waaqayyo gaafa inni manaa ka'u Abrahaamin garaasaa ilaale. Waaqayyo adeemsa Abrahaam wajjin adeemu kana keessatti eessa ga'e Abrahaam Waaqayyoon akka dhiisu, eessa ga'e Abrahaamiif Waaqayyo dubbii akka dubbatan waan beekuuf calluma dhee Abrahaam haasaa adeemsa isaa itti fufee dargaggoota isaa fudhatee ka'e wantoota isaaf barbaachisu hundumaa erga fudhatee ka'e booddee Waaqayyo Abrahaamin ilaaluu isaa adeemsa isaa ittuma fufe. Waan itti irra barbaachisu Abrahaam erga fixe booddee erga haasaa Abrahaam Waaqayyo wajjin qabu fixe booddee harrootas dargaggootas wantoota isaaf barbaachisan hundumaa erga fuudhee deeme booddee cal jedhe Waaqayyo isa ilaale. Obboloota koo Waaqayyo waan nuu kenne yookiis waan harka keenya irraa qabu nurraa barbaada. Malee waan hin kennine hin barbaadu Waaqayyo. Waaqayyo Waaqa kennuu danda'u, Waaqayyo Waaqa waa hojjechuu danda'u waan ta'eef Abrahaami galan galle wanti haaraan tokko akka jiru beeka. Waa'ee Abrahaamiif murtoon ba'e kun qalamuun ilmaa, qalamuun Ishaaq wantoonni barbaachisan hundumaa boqonnaa biraa irratti arguu dandeenya. Waa'ee Abrahaam, waa'ee Ishaaq arguu dandeenya. Garuu qixxa kanarra murtoo dhumaarra waan ga'eef murtoo kana galagaluu waan hin dandeenyeef ganama garii ka'eetti adeemsa itti fufe. Ganama kee guungummi itti hin fufne. Ganama kee haasaa itti hin fufne. Ganama kee kun attamitti akkas ta'uu danda'a jedhee Waaqayyo wajjin kirikirii hin dhabne. Waaqayyo waan sirraa barbaadu, Waaqayyo waan narraa barbaadu, waan kennuu danda'u, waan hojjechuu danda'u nurraa barbaada Waaqayyo. Egaa waan tokko asitti na hubadhaa. Yeroon Abrahaam adeemsa itti fufe ganama barii. Yeroo Waaqayyo haasa'u maal fakkaata? Yeroon sun yeroo itti Abrahaam qofaatti Waaqayyo itti haasa'e. Ishaaq biratti itti haasofne, Saaraa biratti itti haasofne Waaqayyo qofaatti laphee Abrahaamin haasofsiifate.
qofaatti laphi Abrahaamin erga haasofsiifate amansiifate booddee Abrahaam erga ganama barii ka'e booddee wantoota qoraan barbaachisu haarsaa barbaachisu wantoota albee barbaachisu hundumaa fuudhee erga ka'e booddee Abrahaamin teellaa deema miti Waaqayyo dura deema Abrahaam dura Waaqayyo har'as Waaqayyo mana kee dura har'as Waaqayyo jireenya kee dura har'as Waaqayyo mana kee dura adeema. Ina deema Waaqayyo. Kanaaf adeemsa kanatti fufee lafa Waaqayyo isatti hime kana gaafa dhaquudhaaf ka'u Waaqayyo dursee wanta barbaachisu yookiis waan qophaa'uun isarra jiru qopheesse isa eege. Lafa Waaqayyo isatti hime yommuu ga'u lafa Waaqayyo Abrahaamitti gaara Mooriyaam jedhe tulluu isa beekamaa gaara sana irratti aarsaa naa kennuutiin barbaada waan jedheef amma achitti deeme Abrahaam. Adeemsi kee isa Waaqayyo sirraa barbaadu lafa Waaqayyo naan jedhe lafa Waaqayyo siin jedhe amma geenyutti Waaqayyo nurraa eega waan qabatamaa Waaqayyo nurraa eega jireenya keenyarraa mana keenyarraa mul'ata keenyarraa. Ilma isaa isa qabu sana fudhatee erga iddoo inni Waaqayyo jedhe gaafa ga'u sana maal jedhu isaa argina. Gaafa guyyaa sadaffaa Abrahaam ol ilaalee iddoo isaa fagootti arge. Gaafa guyyaa sadaffaa Abrahaam ol ilaalee fagootti karaa sana yookiis gaara Mooriyaam arge guyyaa sadaffaatti. Dargaggoota kana asitti akka hambisu yookiis namoota duukaa Abrahaam duukaa hin deemne namoota Abrahaam Waaqayyo biraaf iddoo aarsaa sanatti hin barbaachifne akka hambisutti godhe lakkoofsa kanarratti. Guyyaa sadaffaa kanarratti waa inni godhe ilaalaa. Abrahaam ol ilaalee iddoo sana fagootti argee yommus Abrahaam dargaggoota sanatti isin harricha wajjin asuma turaa. Aniif mucichi immoo as gaara dhaqnee hin saganna. Isiniif dargaggoota nan hambise harroota itti qoraan fe'ame harroota wantoota ba'aa sana abbaatan hundumaa achitti hambisee anaaf mucaan koo iddoo Waaqayyoo ittiin barbaade iddoo Waaqayyoo ittiin dhimma nurraa qabutti ol hin baana isin asuma turaa ittiin jedhe. Isin harroota mi'a fe'an kana qodaa fe'an kana wantoota fe'umsaaf barbaachisan kana hundumaa asitti qabadhaa. Dargaggoonni kun ol hin baa iddoo Waaqayyo narraa barbaada lafa Waaqayyo naan jedhe lafa Waaqayyo dhimma koo qabu lafa Waaqayyo mucaa koof aarsaa barbaade sanatti ol baa isin asuma turaa jedhee isaanin tursuusaa argina asirratti. Waaqayyo waan hin barbaachifne mana keenyarraa jireenya keenyarraa mul'ata keenyarraa hambisee waan barbaachisu mana keenya jireenya keenya hin yaadata. Asirraa waan tokko hubanna. Mucichis immoo achi gara dhaqee gaara dhaqe sana booddee gara keessatti hin deebi'a. Akkasitti Abrahaam qoraamuu Isiyaaq ilma isaa boo'ichaan ofii isaatti immoo ibidda harkatti baatee lamaanuun wajjin hin adeeman. Takka ergaa adeemanii Isiyaaq Abrahaam abbaa isaa abbaayee jedhee
gaafate. Yaada isaan dubbadhasitti. Abrahaam gaara kanarratti erga ol ba'e wanti barbaachisu hundumtuu jira. Gaaruu qoraan jira. Wanti barbaachisu hundumtuu dhiyaateera. Albeen jira. Wantoonni qalmaaf yookiis aarsaaf barbaachisu hundumtuu na duukaa harka koorra jira. Harka keerra jira. Takka adeemee Abrahaamiin gaafata. Waaqayyo adeemsa si jalqabsiisee, karaa si jalqabsiisee, hojii si jalqabsiisee, cal jedhee mana kee biraa, cal jedhee mul'ata kee biraa, cal jedhee waamicha kee biraa hin hafu. Waan barbaachisaan mana kee, jireenya kee, mul'ata kee in hordofa Waaqayyo. Abbayya jedhee gaafatedha lakkoofsa 6. Galakkalakka abbaa koo wanti aarsaaf barbaachisu beerre jedhee gaafate. Matureen irra jiru Waaqayyo maal nurraa barbaada kan jedhudha. Uumama boqonnaa 12 lakkoofsa 4 abboomamuudha. Lakkoofsa kamirraa arganna? Boqonnaa 12 lakkoofsa 4 Waaqayyo akkuma Abrahaamin jedhee Abrahaam in ka'e adeemsa jalqabedha. Abrahaam boqonnaa 12 lakkoofsa 4 irratti kirikiriin dhanne adeemsa jalqabe. Maaliif adeemsa jalqabe? Kirikirii kana dubbii kana fixuu barbaade Waaqayyo wajjin. Inni tokkoffaan Waaqayyo maal nurraa barbaade kan jedhu abboomamu. Boqonnaa 12 lakkoofsa 4 guutummaa isaa yoo dubbifattan akkasin argattan nan beeku. Inni lammaffaan amanamuudha. Amanamummaa guutuu. Jecha Abrahaam Waaqayyo Yisihaaqiif deebise tokko. Ilma koo jedhe Yisihaaq ibiddi fi qoraan kunoo fi qalmi gubamoo inni immoo hoolaan meerre jedhee Abrahaam in deebise. Waaqayyo ofii isaatiif qalma gubamuu hoolaa aarsaa hin dhiyeessa. Aarsaaf ta'u hin dhiyeessa jedhee ilma isaaf deebise. Lakkoofsa 7-8 irraa argachuu dandeenya. Waaqayyo obboloota koo Waaqayyo maal nurraa barbaade kan jedhu irra jira. Waaqayyo immiruu agalgaa'e kanarraa, Waaqayyo immiruu raajii kanarraa, Waaqayyo immiruu amanaa kanarraa maal barbaade? Abboomamu. Abboomamuun kunoo maa inni? Hiiki abboomamuu kanaa maa inni? Waaqayyoon amanuun, Waaqayyoof jiraachuun, Waaqayyoof deddeebi'uun, wanta Waaqayyo jedheef ta'uun hundumtuu ulaagaa Waaqayyoof abboomamuu keessa jira. Yeroo tokko tokko Waaqayyoof abboomamuu waanuma aarsaa dhiyeessinu yookiis waama kurnoo yookiis waan kurnoo kaffalluuf miti. Waaqayyo waan nurraa barbaadu wanta arjentii ta'e waan namni tokko yookiis hiriyaa isaa gaafachuu hin dandeenye tokko nu gaafata. Waaqayyoon waa gargaaru. Waan namni tokko hiriyaa isaa gaafachuu hin dandeenye nu gaafata. Maaliif waan hiriyaan kee gochuu danda'u, waan hiriyaan keef deebisii ta'uu danda'u Waaqayyo sin gaafata. Waan waaqummaa isaa ittiin beekamu tokko gaafata Waaqayyo. Waan eenyummaa isaa ittiin beekamu gaafata. Waaqayyo Yisihaaqiin Abrahaamiif maaliif laate? Maaliif qalma gubamu godha? Maaliif aarsaan gorraamu yookiis albeen Abrahaam Yisihaaqirra akka ga'u Waaqayyo godha? Kun sammuu saayinsii namaa ol. Sammuu namni ittiin yaaduun ol. Waaqayyo saayinsii koo, saayinsii keenya, saayinsii
namni naannoon keenya ittiin beekamu tuntaan saayinsii ofii isaan ittiin beekamu hojjeta Waaqayyo. Namni tokko barbaadee namarraa argatu miti Waaqayyo waan inni gaafatu. Waan hiriyyaan tokko barbaadee namarraa argatu miti. Waan waaqummaa isaatti amanee gaafatee gaaffii isaaf deebii ta'uu danda'u. Calluma jedhee immoo si gaafata miti Waaqayyo. Waan kenne harka kee keessaa qabu, waan kenne harka koo keessaa qabu na gaafata Waaqayyo. Maalli maal gaafata Waaqayyo? Abboomamu Waaqayyo abboomamu barsiiseera nu barsiiseera. Amanamu Waaqayyo nu barsiiseera. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa tokko kaafnee hanga lakkoofsa 19tti waan ilaallu baay'ee qabna. Hiika macaafa qulqulluu lakkoofsa 17 irraa waan tokkotu jira. Mee lakkoofsa 17 irraa Abrahaam Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 17 namni isinitti dhiyoo jiru yoo jiraate naa dubbisaa. lakkoofsa 17 11 maqaa Yesuusiin nan dubbisaa. Abrahaam yeroo ilaalamuuf qorametti amantiidhaan Yisihaaqiin aarsaadhaaf dhiyeesse. Isuma deddeebi'ee abdii argate sanatus ilma isaa isa tokkicha aarsaa dhiyeessuuf qophaa'e. Isuma deddeebi'ee argate. Isuma Waaqayyo si abbisu. Isuma kana dhiyeessuuf qophaa'e. Eenyutu kenne? Waaqayyotu Abrahaamiif kenne. Abrahaam kakuudhaan argate. Abrahaam haasaa Waaqayyo wajjin erga godhee booddeedha kan inni argate. Isuma kana lakkoofsa 17 kanarratti immoo kenni jedhee Waaqayyo waan gaafateef kennuudhaaf qophaa'e. Aarsaa gochuudhaaf qophaa'e. Waan Waaqayyo kenneedha kun. Abrahaamiin waan Waaqayyo gaafate wanti dinqiin wanti bakkeedha gaafate tokko hin jiru. Yeroo tokko Waaqayyoof galanna ta'u. Waan Waaqayyo kenne sun Abrahaam deebisee lakkoofsa 10 Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 17 irratti Waaqayyo akka Abrahaam kennu garaa isaa ilaala. Abrahaamis kennuudhaaf murtootti gale. Waaqayyo waan nu abdannu, waan nu eeggannu, waan nu amanannu beeka waan ta'eef garaa keenya, jireenya keenya, qalbii keenya waan beekuuf Waaqayyo gaaffii kana guutummaa isaa nu gaafata. Cal jedhee immoo deebisa Waaqayyo. Isa booddee hin murteesse. Murteesse. Kottaa. Waaqayyo waan nurraa barbaada. Waan Waaqayyo nurraa barbaadu waan bakkeedha yookiis waaqi tolfamaan kenne miti. Waan waaqummaa isaatti nuu kenne nu gaafata. Jaalala isatu kenne, nagaa isatu kenne, ulfina isatu kenne, jaalala isatu kenne, eebba isatu kenne, waan kenne gaafata Waaqayyo. Waan kenne gaafata himmiru Waaqayyo. Waan kenne si gaafata. Waan kenne waldaa gaafata. Waan kenne dhaloota gaafata Waaqayyo. Isa sadaffaa dhaga'uudha. Faarfannaa 81 lakkoofsa 13 keessa deebii 32 lakkoofsa 13 argachuu dandeenya. Waan Waaqayyo nurraa barbaada. Akka jedha sabni koo utuu anaaf dhageenye ani immoo salphaatti nama jaajii isaan gugguufsisa. Inni immoo damma kattaa keessaa yookiis daadhii wayii qamadii isa gaarii kattaa keessaa in nyaata. Faarfannaa 81 lakkoofsa 13 sabni koo utuu anaaf dhageenye karaa koorra utuu adeeme jedha. Waan gaarii Waaqayyo qopheessee jira jechuu isaati. Waan gaarii Waaqayyo warra isa eeggatanii qopheessee jira. Waan damma caalu, waan aannan caalu, waan qamadii caalu, waan wayinii caalu Waaqayyo warra isa jaallataniif qopheessee jira.
warra waaqayyo maal nurraa barbaade kan jedhu nan jira. Ariifadhee tokkoffaa abboomamuu boqonnaa 12 lakkoofsa 4 irratti dubbadheera. Amanamummaa Ibroota 11 lakkoofsa 17 irratti dubbadheera hanga lakkoofsa 19 irratti. Amantiin boqonnaa 11 lakkoofsa Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 1 irraa amantiin Abrahaam achirraa waan argate natti fakkaata. Gaara Mooriyaamirra waa hin jiru. Ija Abrahaam hin argine. Ija mul'ata isaatii hin argine. Garuu Waaqayyo akka qopheessaa ta'e, Waaqayyo wanta gaarii tokko Abrahaamiif akka qopheessu waan beekuuf itti deeme. Lakkoofsa 1 irratti deebi'a. Lakkaa boqonnaa 11 lakkoofsa 1 kanarraa amantiin waan harkaan qabatan yookiis lakkaan amantiidhaan lakkaan argamtanidha malee waan qaqqabataman yookiis miti jedha. Kana sagalee kana namni hundumtuu akkasiin dubbatan nan beeku. Abrahaam jecha kanaan guutame natti fakkaata. Abrahaam ergaa kana qaba fakkaata. Lakkoofsa 1 irra jira lakkoofsa 11 boqonnaa 11 lakkoofsa 1. Amantiin waan ijaan argamu yookiis waan harkaan qaqqabatamu miti. Qopheessaa ta'uu isaa beekee gaara irratti ol deema. Har'as Waaqayyo waan sirraa barbaadu akka warra kaanitti qopheessi fidisiin jedhee cal jedhee taa'ee si ilaala miti. Waan sirraa barbaadu Waaqayyo hin qopheessi. Waan mana kee irraa barbaadu Waaqayyo hin qopheessi. Waan jireenya kee irraa barbaadu Waaqayyo hin qopheessa. Sitti kenna Waaqayyo harka keetti. Waan mul'ata kee irraa, mana kee irraa, tajaajila kee irraa barbaadu akkasumatti si gaafata miti. Qopheessee kaa'ee si gaafata Waaqayyo. Waan hin dhabne baay'ee nuuf kenna Waaqayyo. Waan harki keenya hin qabne baay'ee qaba Waaqayyo. Harka Abrahaam keessa waan hin jirre qaba Waaqayyo. Har'as harka koo keessa waan hin jirre qaba Waaqayyo. Harka kee keessa waan hin jirre qaba Waaqayyo. Egaa waan hundumaa erga xumure lakkoofsa 10 irra jira. Egaa beerreree wanti dhiyaate kun hundumtuu dhiyaateera. Kutaa kana keessatti Abrahaamin Waaqayyo si'a lama waame. Abrahaam jedhee lakkoofsa 1 irratti mucaa gaafate. Ilma kee gaafate, ilma isaa kenneef gaafate lakkoofsa 1 irratti. Lakkoofsa 10 irra kanarratti immoo elaa Abrahaam mucaa naa laachuu murteessite kanarratti harka kee ol hin fudhatin kunoo maal qophaa'eera? Oolaan aarsaaf ta'u tokko qophaa'eera. Ilaala. Naannoo keenya sagaleen kun dhaga'ama mana abdadha. Dhaga'ama. Waan hangafa, waan cimaa ajajanii taa'u. Waggaa waggaatti naannoo keenya irraa wanti sirbamu tokko jira. Har'allee dhaga'an ture, sirbaa jiru har'allee. Qaalluun fagu tokko naannoo keenya jira. Ajajanii waggaa har'aatti kana fidanii eegu malee kennuu hin danda'an. Abrahaam garuu waaqa kennuu ta'e kana amanatee jira. Baay'ee ariifata. Waaqa kennuu ta'e kana waan amanateef Waaqayyo Abrahaam ga'i mucaa kee irratti harka ol hin fudhatin. Wanti ati barbaadde garaa kee argeera. Waan ati murteessite gaara kana irratti ol baate argeera. Hamma garuu oolaan aarsaaf ta'u ani barbaade kunoo dhiyaateera. Qoraan inni tooraan dhiyaate kun hundumtuu ilma keef hin ta'u. Oolaaf ta'a kunoo dhiyaateera inni immoo. Waaqa jechuu danda'u du'aa miti waaqa amanna. Waaqa gochuu danda'u beekna.
Waaqa kennuu danda'utti amannee jirra. Waaqa kennaa ta'ee kennaan isaa bara baraan beekamaa ta'e dhaloota kennaa dhalootaa irraa adda kan ta'e kennaa namni kam kennuu hin dandeenye kennuu akka danda'u amanna Waaqayyo. Harroo Waaqayyo maal kenna laanaaf? Harroo mana keessanii Waaqayyo maal kennee jira laata? Kaleessa maal kenne Waaqayyo mana keenyaaf? Harroo maal kenna laa Waaqayyo? Boroo maal kennuu danda'a Waaqayyo? Obboloota koo waan firri keenya nuu kennuu danda'u nuu kennu. Egaa namni baratu nu gidduu jira. Ani barumsa dhaabeen jira. Yeroo isin eebbifamtan karra saanfaa waan namni isinii kennuu danda'u yookiis wanta namni si xooxaa jedhee isinii kennuu danda'u wanti baay'een jiraachuu danda'a. Garuu kennaa Waaqayyo kennu kun isaatiin firri kee hiriyoonni kee ababaa sii kennan irraa adda. Kennaan Waaqayyo kennu kun kennaa bara baraan dhaloota gidduutti seenaa ta'e hafu. Kennaa bara baraan dhaloota gidduutti dhagaa bu'uuraa ta'e hafuudha. Kennaa isaan Waaqayyo mana kee jireenya kee haa yaadatu. Battala sanatti ergamaan Waaqayyo Abrahaamitti dhufe. Waaqayyo mana keef, jireenya keef, mul'ata keef, ergamaa mul'ata tifitteef, karaa tifitteef, Waaqayyo ergamaa guddaa mana keef jireenya fayyadu. Yaa Abrahaam, si ilaaleera, hubadheera, hamma garuu wanti barbaachisu kun hamma ilma kee mini wanta dhiyeesse kunoo galagali ilaali. Dudduuba kee jira. Waaqayyo mana keef waa qopheesseera ta'a. Waaqayyo tajaajila keef waa qopheesseera ta'a. Waaqayyo waan ati dhumeera jetteef waa qopheesseera ta'a. Meetti ilaali, meetti dhaggeeffadhu. Abrahaam battaluma sanatti ergamaan Waaqayyo hin dhufe. Ilma kee miti kan aarsaa ta'utti kanatti dhimma barbaachisu qopheesseera Waaqayyo. Har'as Waaqayyo dhimma barbaachisu mana keef, dhimma barbaachisu tajaajila keef, dhimma barbaachisu hojii keef, dhimma barbaachisu barumsa keef Waaqayyo hin qopheessa. Warri gubatanii badan, warri aarsaaf barbaachisan dhufanii qophaa'aniiru. Garuu hoolaan achas hin baane. Abrahaamiif ilmi dhaabatanii haasa'u. Maal garaa keetti haasaa jirtu har'a? Har'a gaaffiin ati gaafatamtee jirtu maa inni? Adeemsa Waaqayyo wajjin qabdu maa inni? Waaqayyo maal sirraa barbaadee dhabeeta? Waaqayyo maal irraa barbaadee dhabeeta? Waaqayyo waan nurraa barbaadee nu gaafatee jiru. Waan mana keenyaa mul'ata keenya irraa barbaadee jiru Waaqayyo dhiyootti mana keenyaaf jireenya keenyaaf hin qopheessa. Isa nu gaafata Waaqayyo. Obboloota koo ani waan tokkon hubadha. Hubannaa kooti kun. Ammas nan dubbadha. Waan seenaa ta'ee afu qopheessa Waaqayyo. Waan seenaa ta'ee mana kee keessatti afu qopheessa Waaqayyo. Waan dhaloota gidduutti siif Waaqayyo gidduutti dabaree ta'e dhaloonni itti fufan. Waan dhaloota itti fufsiisu. Waan dhaloonni maqaa isaa ittiin jajatan Waaqayyo mana kee keessatti, harka kee keessatti, jiruu kee irratti, faana kee irratti, miiltoo kee irratti qopheessee habeet kan jecheessisu Waaqayyo qopheessa. Egaa maal nurraa barbaadee dhabe egaa bara kana laawaa? Nan gabaabsa. Waan baay'ee qabaachuu dandeessu, asraata kaffaluu dandeessu, wanta Waaqayyo isinirraa godhe dhiyeessuu dandeessu. Garuu waan tokkon namni ilma isaatti waadaa galu jira dheeyyaadha. Abrahaam ilma isaatti waadaa gale. Waan kakuudhaan argate.
waan haasaa waaqayyo wajjin argatetti waadaa gale. Kanarraa nan deebi'a. Karaa dheeraa si adeemsise. Haasaa baay'ee si haasofsisee waaqayyo. Dubbii baay'ee si jalqabsisee waaqayyo. Sin xumursiisin hin hafu. Sin xumursiisin hin hafu waaqayyo. Xumura itti godha haasaa kee waaqayyo. Xumura itti godha waaqayyo hojii keetti. Gara xumuraattan fida. Arfaffaa lakkoofsa 9 irraa dubbannee dabarre. Waan inni amma dubbadhe kutaa tokko jalattan dubbadhe. Garuu waan achi arginu jaa waaqayyo raawwachuu isaa argina. Jaa waaqayyo raawwatee jaalala waaqayyo raawwatee manatti galee hin dhiisnu. Waaqayyo barabaraan hamma barabaraatti Abrahaamiif waaqayyo gidduutti haasaan akka haasaamu godhe. Har'as waaqayyo barabaraan mana kee siif waaqayyo gidduutti haasaan akka haasaamu godha waaqayyo. Lammaffaarran tan darba nama waaqayyo namni waaqayyo isarraa barbaadu namni erga waaqayyo waan isa waaqayyo isarraa barbaadu erga raawwatee maaltu ta'a? Namni erga waan waaqayyo isarraa barbaadu raawwate maal ta'a? Abrahaam hundumaa erga kenne erga godhe booddee waaqayyo waan isarraa barbaade hundumaa erga raawwate booddee maal ta'e Abrahaam? Tokkoffaa inni eebbifame. Uumama boqonnaa 12 lakkoofsa marraa arginu. Ani saba guddaan si godha. Sin eebbisa jedha. Maal jedha? Ani saba guddaan si godha. Sin eebbisa. Maal raawwate gararraatti kennuusaa fudhachuu waaqayyo wajjin haasaa erga xumure booddee erganni yaada waaqayyo raawwate booddee hin eebbifame. Uumama boqonnaa 12 lakkoofsa 2 kanarraa wanta baay'ee arguu dandeenya. Asa guddaan sin eebbisa. Hin baay'attadhe lammaffaarratti. Hin baay'atte. Nama fuudhaan argate Yisihaaqiin baatee jira. Hin baay'attattiin jedha. Lakkoofsa 12 kanatti maaliif hin jee? Lakkoofsa 12 boqonnaan 12 kun waa inni Abrahaamiin waaqayyo sin eebbisa. Eebbaafan si godha. Warri si eebbisan hin eebbifamu. Sanyii saba guddaa waaqayyo hin jedheefi. Waan Abrahaamiin boqonnaa 12 galeef hin deebi'e. Har'oo waaqayyo kunuu wadaanuu galee haasaan wajjin jalqabee karaatti waan nu hambise yookiis ergaa waan xumurate fakkaata malee waadaa waan nu gale hundumaa ameen. Irraawu hamma gaara sanaatti seega garuu hamma gaafa siin jedhee sanaatti seega waaqayyo garuu gaarati irratti dadhe gaarati irratti muduqe gaarati irratti ergaa fitte gaarati irratti galagaluu dadhabde irratti hoolichi waaqayyo mana keef jireenya kee mul'achuu danda'a. Abrahaam fixatteetta. Abrahaam garaa kee ilaaleera. Abrahaam haasaatiin wajjin qabdu ilaaleera. Haachuu dhaabi qixa kanatti natu darba. Isa bara dheeraa dadhabdeef waaqayyo darbuu jalqaba.
Isa dibara dheeraa Waaqayyo wajjin haasofteef Waaqayyo darbuu jalqaba. Gaara irratti qofaa koo jette irratti. Gaara irratti namni naaf hin argamu jette irratti. Gaara irratti homtuu qixxa kana hin jiru jettee abdattee humna itti dhabde irratti. Hoolichi Waaqayyoo dursee mana kee, dursee tajaajila kee, dursee kaayyoo kee hin mul'ata Waaqayyo. Ameen. Heebbata Waaqayyo. Ulfina baatee dhufa Waaqayyo. Haafaachuu harka kee waliin fudhatan. Ani beera ergamaan Waaqayyo mana ramadama. Ergamaan Waaqayyo hojii birra wantoota si duukaa deeman hambisa Waaqayyo. Waaqayyo ergamoota kee duukaa deemuun hambisa Waaqayyo. Ergama hojii kee duukaa deemuun hambisa Waaqayyo. Haafaachuu Waaqayyo xaarqaa jala mana kee. Hin nyaatamu kakuun kee. Hin nyaatamu kee. Ilmaan kakuutti si laadhi waan maqaatti itti si waamuuf si kenne hin badu si harkaa jedhe Waaqayyo. Har'as Waaqayyo waan maqaa godhee nutti kenne nu harkaa fuudhee awwaaluun miti. Ittiin hin awwaalamu maqaan kee, ittiin hin awwaalamu galmeen kee. Hoolichi Waaqayyo mana kee jireenya keef ramadamee jira. Egaa kottu ani saba guddaan si godha sin eebbisa. Sagalee kana cal jedhee miti iddoon ati dhaabattee jirtu gatii si kaffalchiisaa jira. Mana tikee jirtu gatii si kaffalchiisaa jira. Barumsaa gatii si kaffalchiisaa jira. Tajaajila gatii si kaffalchiisaa jira. Eenyummaa kee amma dhabdutti gatii kaffalaa jirta. Haafaachuu Waaqayyo mana keef dhufaa jira. Haafaachuu Waaqayyo tajaajila keef dhufaa jira. Hin nyaatamu bidiruun kee. Hin nyaatamu manni kee. Hin nyaatamu karaan kee. Waan guddaa argina sagalee kanarraa. Kunoo asan jira yaa Abrahaam Waaqayyo argine. Asan jira iddoo jiru itti hime. Jiraachuu Waaqayyo waaqarraas bantii waaqarraa ergamaan Waaqayyo sin dubbate. Har'as Waaqayyo bantii waaqarraa waan si rakkise waan si mudde irratti ergamaa siif mana keef jireenya keef ergamaa si lolu ergamaa mana keef lolu Waaqayyo hin ergaa. Isa waadaa si gale sanatu bada miti jedha Waaqayyo. Obboloota ko isa waadaa si gale sanatu awwaalama miti Waaqayyo. Waaqayyo barbaadu jireenya keerraa mana keerraa mul'ata keerraa waamicha keerraa waan Waaqayyo barbaadu taatee argamuu kee duwwaa barbaada Waaqayyo. Malee Waaqayyo wanticha qopheesseera. Nama gaara irratti gore, nama hoolaarraa fagaate, nama waan hundumaarraa fagaate Waaqayyo qopheesse. Maal fagaattee jirta? Hiriyyaarraa fagaattee jirta? Hantirraa fagaattee jirta? Gabaarraa fagaattee jirta? Giddugala namootarraa fagaattee jirta? Lafati fagaattee jirtu kanatti Waaqayyo mana keef jireenya keef hin dhufa Waaqayyo. Akkati Waaqayyo ana sodaattu argeera. Akka ati anaan sodaattu argeera. Kanaafuu mucaa kee irratti harka ol hin fudhatin. Hin jechuusaa argina. Maaltu harka kee keessaa dhumaa jira? Maaltu mana kee keessaa dhumaa jira? Torban kana, ji'a kana, bara kana
maal garatti deebistu waaltee jirta. Waaqayyo wantichaaf waa qopheessaa jira. Waan dubbadha. Akka ergaatti waan dubbadha. Namni hundumtuu harka isaa ol kaasee Waaqayyo dhiyootti waa'ee koof waa qopheesseera jedhu. Kanarratti sagalee nama hundumaa dhaga'uun qaba. Leeraa laafaa ishee. Waaqayyo waa'ee koof dhiyootti waa qopheesseera jedha. Waaqayyo waa'ee koof waa qopheesseera. Amen. Waaqayyo dhiyootti bara dhiyootti yeroo dhiyootti nama Waaqayyo keessaa waa qopheesseetu jira. Amen. Bara dheeraa gatii kaffalte, bara dheeraa humna qabde, bara dheeraa abdii nyaatame, bara dheeraa kakuu Waaqayyo eegde, lafa dhiyootti, bara dhiyootti, yeroo duukaan itti caalaa jiru kanatti, yeroo nadhaan itti caalaa jiru kanatti, mana keef jireenya kee misraachi waa dhufaa jira dudduuba keeti. Amen. Lafa galaannuun kurame, lafa dacheenuun kurame kana dhaabattee jirta. Lafa galaanaan kurame gidduu dhaabattee jirta. Lafa akka isaa gidduu dhaabattee jirta. Waaqayyo halkan ergamaa oolchu ergeera. Ergama seenu, ergama harka keeku, ergama mana keeku Waaqayyo hin ergaa. Abrahaamin Waaqayyo asitti harka waliin fudhan jedhe. Yeroo tokko baqqaa jechuu dandeenya. Lafa itti kutuu dandeenya. Kottaa waan sanarratti waan murteessine ji'a kana, torban kana, ji'oota kana waan lolaa jiru irratti harka irra baasna. Waaqayyo tarii waa qopheesseera ta'a. Kottaa Waaqayyo tokko murteesseera ta'a. Lakkoofsa 15 qonnaa 15 achi deebi'a. An yaa Abrahaam jedhe asittis Waaqayyo hin sodaatin gatiin kee guddaa taati. Garuu ati maaliif akkas naan jetta? Lakkoofsa 3 kanarraa kirikiriitu jira, haasaatu jira. Attamitti akkas naan jetta? Utuu ani dhala dhabee jiru, utuun falmiirra jiru jedhee utuun haasa'u argina. Garuu Waaqayyo kennuu akka danda'u ishee kenneera waan ta'eef. Isuma jilba kee keessaa bahutu si dhaala malee Eleezer inni argitu inni mana kee keessatti argitu kun sin dhaalu. Yeroo tokko waa ilaalaa deemna yeroo tokko boloo tokko. Waggaa keessatti namni ni waa ilaala. Ji'a keessatti namni waa ilaala. Haala keessa jiru keessatti namni waa ilaala. Waan inni ilaalu ilaala miti Waaqayyo. Waan inni ilaalu hin ilaalu Waaqayyo. Waan ofii isaatiif ilaalu ilaala Waaqayyo. Waaqayyo Abrahaam ani saba guddaan si godha gatiin kee guddaa ta'a jedhee Abrahaamitti laphee isaatti gaafa dubbatu attamitti akkas naan jetta? Ana nama akkasiiti erganni jedhee ani nama jilba kee keessaa bahutu sin dhaala. Eleezer ati argitu kun sin dhaalu. Ani nama Eleezer kana ilaaluun koo tureera. Yeroo dheeraan ilaale amma kana booddee ilaalaan jiru ani. Obboloota koo waan ani miruun ilaalu ilaala miti Waaqayyo. Waan ani argaa jiru arga miti Waaqayyo. Waan agartuu koo garasitti Waaqayyo waa arga. Agartuu keessan garasitti Waaqayyo waa arga. Boqonnaa 15 kanarra hin jiran. Lakkoofsa 22 achi.
Eleezeri an isa dhiiseera. Ishaak nama ani kakuuf sii kennutu mana kee dhaala. Isa Waaqayyo jedhetu mana kee dhaala. Isa Waaqayyo jedhetu jireenya kee dhaala. Isa Waaqayyo jedhetu tajaajila kee irratti mo'a malee inni biyyi lafaa jedhe inni seexani jedhe hin ta'u. Ameen. Ammas kutaan dubbadhu yookiis haasoo dhabe miti. Namoota yeroo bara kaanii haala murteessaa yeroo murteessaa deeman qilleensa ilaalaa deemaniif Waaqayyo ergaa kana fide. Waaqayyo akkas jedheera. Abrahaam an isa ati jilba kee waan ati ilaaltu kana Eleezer ati biyya ormaati kanaan wajjin biyya sana wajjin deemtee dhufte karaa dheeraa wajjin deemtee dhufte kanatu si dhaale miti. Dudduubatti ilaalaa ture. Karaa dheeraa wajjin deemee dhufe waan ta'eef. Isuma kanatu na dhaalee yaade. Isuma ilaalaa jiru kanatu na arga na qabatee dhaalaa ture. Horma waan ta'eef akkas jedhe Waaqayyo ani qopheesseera nama si dhaalu. Waaqayyo waa'ee mana kee, waa'ee jireenya kee, waa'ee mul'ata kee, waa'ee bara koo, waa'ee tajaajila koo, waa'ee jireenya koof waa qopheesseera Waaqayyo. Cal jedhee miti akka goof akka keenya kana haasee dhiisa miti. Waaqayyo waa qopheesseera. Elaa Isiyaaq isa ati jilba kee keessaa ba'u. Ishatu si dhaala malee hormi si hin dhaalu. Jecha kana ilma ati ofii keetiif dhalchituutu si dhaala. Nan deebi'a. Gara kutaa kootiitti nan deebi'a. Abrahaam ol ilaalee jala lakkoofsa 22 deebi'e. 22 deebi'e. Abrahaam jedhee irratti harka kee ol hin fudhatin waan tokko hin mararsiifanne jedhe. Abrahaam ol ilaalee hoolaan hangafni isaa arangamaa keessatti qabame tokko achuma dhaqee korbeessa fuudhee qodaa ilma isaatiif qalma gubamu irraa dhiyeesse. Abrahaam maqaa iddoo sanaa Yaayuuwee jedhee hin moggaase. Arangamaadhaan korbeessichi yookiis hangafni hoolaa sun qabamee harguusaa argina. Isa ilma isaaf qopheesse qodaa irratti aarsaaf dhiyaatu sana erga qopheesse sana galagalee erga ilaale Abrahaam erga ilaali ittiin jedhe booddee Waaqayyo erga ilaali ittiin jedhe booddee erga fuudhe booddee Abrahaam korbeessa kana erga ilaale booddee qalma qubamu hundumaa erga korbeessa kana erga arge arangamaadhaan qabamee jira. Arangamaa keessa dhaabata. Arangamaa keessa qabamee dhaabata korbeessichi. Inni aarsaaf barbaachise, inni Waaqayyo fedhe arangamaan qabamee dhaabata. Kunoo isa kana Abrahaam Waaqayyo. Waaqayyo eebba kee kan ta'e, nagaa kee kan ta'e har'a galgala kana jalqabee sitti agarsiisu. Ameen. Waan mana kee barbaachisu, waan jiruu kee barbaachisu, waan akeeka kee barbaachisu Waaqayyo sitti agarsiisu. Ameen. Abrahaam kunooti inni ani barbaade kunooti arangamaan qabamee jira korbeessichi jedhe. Qodaa irratti ilma kee dhiyeessuudhaaf jette irratti qaali amma gubi amma aarsaaf barbaachisu dhiyeessi jedhe. Akka ati na sodaattus argeera jedhe. Bara dheeraa Waaqayyoof jiraatte, bara dheeraa Waaqayyoof hojjette, wanti gatii si kaffalchiise jira. Eebba kee Waaqayyo qopheessee jira. Nagaa kee Waaqayyo qopheessee jira.
Waaqayyo qopheessee jira. Garuu qabamee jira harka ormaatiin. Waaqayyo waan qabamee jiru gargaaru. Amen. Dudda kee duuba jira. Mee kottaa bara deemnee dhufne waggaa deemnee dhufne sana bara amma deemnee dhufe sana Waaqayyo biraa miti hin dubbanne. Garuu aarsaa irraa barbaada Waaqayyo. Maal sirraa barbaada laa Waaqayyo? Qixxaati geesse dhaabattee qixxaati naa dhumeera jette sana irra gee Waaqayyo qofa ulfinaa sana kaa Waaqayyo. Iddoo lafa sanaa maal jedhe Abrahaam yaayyuwwee jedhee moggaasedha. Waaqayyo lafaatti itti dhaadhumeera jette waan Waaqayyo maqaa itti godha. Lafatti itti dhaadhumeera bakka qofoo kaa'eera. Hin darbu jette kana Waaqayyo yaayyuwwee jette akkati moggaaftu Waaqayyo qofoo kaa. Amen. Yaalaaraatti feenaa laalaa jeeniya. Waaqayyo na arga jechuudha jedhe. Lakkaa Abrahaamin gaafa Waaqayyo manaa fuudhee kee waan hin argine fakkaata. Boqonnaa tokkottiin isin deebisa lakkoofsa 22. Boqonnaa 22 lakkoofsa tokkotti. Gaafa Abrahaam Waaqayyo mucaa tokkitti qabu gaafatu waan Waaqayyo hin arginetti fakkaata. Waan Waaqayyo hin beeknetti fakkaata. Waaqayyo dudduuba keef dura keetti waan ulfina qabu tokko qopheessee jira. Amen. Yaa Abrahaam galagali hoolichi dhiyaateera. Hamma qoy harka kee olin fudhatin waan murteessite kanarraa harka kee kaasi. Hani hoolaa qopheesseera. Wooraadha. Yeroo ati naa dhumeereetti Waaqayyo waa qopheessee fida. Amen. Yeroo ati jireenya koo mana koo dhumeereettu Waaqayyo ajandaa gaggaarii tokko mana keetiin qopheessa. Amen. Amen. Lafati naa dhumettutti yaayyuu weessi jechisiisa. Weelaaraa laabaa laabaa. Waaqayyo na argee. Waaqayyo na beekaa. Akkati jettu godha Waaqayyo. Nama meeqatu firoota koo obboloota koo nama meeqatu haala ilaalee qofoo kaa deema. Waan Waaqayyo sirraa barbaadu godhi malee Waaqayyo ulfinaan mana kee nagaa kee eebba kee jireenya kee hin qopheessu. Deemaa man jira amma humna kootii jetteettaa. Hamma humna kootii tajaajilaan jira. Hamma humna kootii waaqessaan jira jetteettaa. Garuu hin taane Waaqayyo waan qopheessee jira. Waaqayyo waan ta'u mana keef jireenya keef hin qopheessa. Egaa korbeessichi dhiiga gaarii qaba. Korbeessichi waan qabatamaa nyaataaf hin ta'a. Hammanni asee gubee deemutti Abrahaam Waaqayyo iddoo sana ergamaa isaaniin to'ata. Hammati noftu kana hammati zuuriyaa naannoftu kana dhumeetti naannoftu kana Waaqayyo ergamaan mana kee ergamaan jireenya kee doonu ergamaan mul'ata kee dursu ergamaan mana kee dursu har'a galgala kana waa herramada. Haleluuyaa. Tulluu sana ammarraatti Waaqayyo isa Waaqayyo irratti argamsiisu akka jedhani. Tulluu Waaqayyo tulluu kee tulluu addaa godha. Gaara Waaqayyo gaarota namoota baay'ee irraa gaara addaa godha. Mana kee Waaqayyo mana namoota baay'ee irraa mana addaa godha. Barumsa kee Waaqayyo barumsa namoota baay'ee irraa barumsa addaa godha. Tajaajila kee namoota baay'ee irraa tajaajila namoota baay'ee irraa adda godha. Hin godha Waaqayyo. Gaara irratti gatii kaffalaa jirtu irratti mul'ata. Gaara irratti humna dhabaa jirtu irratti Waaqayyo hin mul'ata. Baraabaratti gatii kaffalte, waggaadhaa waggaatti gatii kaffalte, baroota nannaa beektu keessaa akka qabdu kan si godhe waan meeqa jira. Waaqayyo
miillasan ulfinasani jireenya kee mana kee marfamee dhufeera ergamaan waaqayyoo si ramadama waalaanaatti Ameen. bu'uudhaaf jetta dhaabuudhaaf jetta naa dhume jettee dhaabuu barbaadde akka ati hin dhaabneef ergamaan waaqayyoo si ramadama Ameen. yaayyuu eeggatti jechuun ergamaan waaqayyoo hin dhufa weelaa baalaa baadiyaa Abrahaam jedhe waaqayyo harroo hin muru jechaadha waaqayyo harroo tokko keessan waamaa jira waaqayyo tokko keenya waamaa jira waaqayyo Ameen. nan gabaabsaa isa sadaffaa lammaffaa tokkoffaa inni eebbifama dheeraa uumama boqonnaa 12 irratti dubbadheera lammaffaa hin baay'atta jedhee lakkoofsa 15 boqonnaa 15 lakkoofsa tokko kaafnee argachuu dandeenya isa sadaffaa abdii isaatu haara isa sadaffaa abdii isaatu haara uumama 21 lakkoofsa tokko waaqayyo akkuma abdachiise ture saaraa hin yaadate akkuma dubbatee ture isheedhaaf hin godhe egaa abrahaam dulloome yerootti waaqayyo ati manaa kee ilma hin deessi jedhee itti dubbatee ture saaraan ulfooftee ilma hin deesse abrahaam maqaa ilma isaa dhalatee saaraa deessee Yisihaaq jedhee moggaase Yisihaaq jechuun hin kolfa jechuudha innun jalqaba tokko boqonnaa 22 irratti ilaalle kun lakkoofsa 21 boqonnaa 21 lakkoofsa tokko kanarra jira macaafa qulqulluu hin beektan jedheen dubbachaa jira miti waaqayyo abdii isaa raawwate abrahaamiif har'as waaqayyo abdiitii yoom raawwate jettee itti eegaa jirtu hin raawwata waaqayyo Ameen. hin abdachiisu waaqayyo eeyyee hin abdachiisa hin raawwatu waaqayyo hin raawwata dhuguma waaqayyo waaqa hojjetu mini hin hojjeta waaqayyo garaa hiika dhabe garaa dulluume garaa humna fixe garaa abdii fixe waaqayyo abrahaamiin hin yaadate saaraa hin yaadate nama bara fixetti waaqayyo dhufe Ameen. maal dhaabuu barbaadela this time yeroo kanatti maal dhaabuu barbaadee jirta akka kootti maalan dhaabuu barbaadee jira obboloota akkaataan tajaajilaa nu galuu dide akkaataan waaqeffannaa nu galuu dide akkaataan hojii nu galuu dide waan meeqatu bitaa nutti galaa jira waaqayyo nan dhufa jechaa jira Ameen. waaqayyo nan mul'adha jechaa jira Ameen. waaqayyo akkuma dubbatee ture abdii isheedhaaf hin godhe isheedhaaf hin raawwateedha maal dubbate waaqayyo maal dubbatee ture waaqayyo baraawonaa keessatti maal haasee ture immiru maal haasee waaqayyo kennesa maal haasee waaqayyo meeti maal haasee kumarra maal haasee waaqayyo tokko keessan maal haasee ture waaqayyo isa raawwachuutti bira waaqayyo yaayyuu weeruu jechisiisa waaqayyo namni hundumtuu harka ol fuudha waaqayyo maqaa haaraa natti godheedha waalaala waaqayyo maqaa haaraa jireenya haaraa waan hiika dhabe waan dulloome kanatti utuu inni gatii godhu argina amantiidha humna keedha humna tajaajila kee dadhabe humna kadhannaa kee dadhabe humna obsa keetii dadhabe waaqayyo yaayyuu eessa jechisiisa jechaa ture Ameen. qabattee jirtutti dhufa waaqayyo manati keessa jirtutti dhufa waaqayyo bultooti galgala keessa jirtutti dhufa waaqayyo Ameen. boqonnaa tokko
uma diddamii lama lakkoofsa tokkorraa maal jedhe akkuma Abrihaamis Waaqayyo ganama barii ka'eedha. Galgala kana Waaqayyo asitti dubbachaa jira. Ganama gaafa lafti barii Waaqayyo mana kee fi qabidee dhufa. Waaqayyo jireenya kee fi qabidee dhufa. Waaqayyo bara kee fi qabidee dhufa. Waaqayyo tajaajila kee fi qabidee dhufa. Waaqopheesse Waaqayyo gubaa'ee kana gidduudha. Waaqayyo waan waaqopheessu qaba. Nama waaqopheessuuf qaba. Nama riqicha ijaaruuf qaba. Nama karaa baasuuf qaba. Nama daandii qopheessuuf qaba. Nama jireenya itti godhu qaba Waaqayyo. Hin dhumen jedhin dhufaa jira Yesuus. Hin dukkanoofne ifaa jira Yesuus. Haleluuyaa. Dubbatee ture garuu Waaqayyo. Haasee ture garuu Waaqayyo. Waan inni haasee yaadattu dubbateen yaadattu Waaqayyo wanticha raawwachuudhaaf. Nama garaa dulloome, laphee dulloome, gadameessa maseene Waaqayyo yaadachuu jalqabe. Har'a dhala godhachuu kee midhaan waan dubbachuu barbaadu. Amantii dulloome, eeggannaa dulloome, obsa dulloome Waaqayyo gatiitti godhe galgala kana. Bakka anoo lallabeen dadhabe, anoo dadhabeen, anoo uumaa itti gatiin dhabe, anoo hiikan dhabe kan jettu yoo jiraatte Waaqayyo galgala kana ganameeffate gara mana kee, ganameeffate gara jireenya kee. Waaqayyoof galanna ta'u. Maqaa isaa immoo maal jette hin moggaafte, kolfaa jettee moggaafte. Ishaaq jettee moggaasta. Inni immoo kolfaa jechuudha. Akkuma isa abboomee turetti ilma isaa Ishaaq dhalate guyyaa 8ffaatti Abrahaam dhanna qabe. Abboommi Waaqayyo adeemsa Waaqayyo wajjin deeme Abrahaam. Maqaa Ishaaq jedhee moggaase. Ilaa waan tokko hin dubbadhu. Haasaan haasee darba miti. Dubbiin dubbadhee darba miti. Hamma gaddite. Hamma humna dhabde. Hamma karaa dhabde. Hamma bara dhabde. Baran argadhe. Yeroon argadhe. Naa gammada akkas jechisiisu Waaqayyo mana kee keessa ka'a. Gadameessa kakuu keeti yaadata Waaqayyo. Gadameessa abdii keeti yaadata Waaqayyo. Gadameessa amantii keeti yaadata Waaqayyo. Gadameessa eeggannaa keeti yaadata Waaqayyo. Amantii kee dulloome. Eeggannaa kee dulloome Waaqayyo hin yaadata. Ana miti kanan dubbachuu barbaadu. Amantii dulloome, eeggannaa dulloome Waaqayyo lafaa kaasu barbaada.